रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa guyyaa sanbadduraa har'aaf kan qabdu sagantaa ishee kunoo jalqabdeetti. Fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atuun jedha qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree nageenyi Waaqaa nuuf barbaachisaadha jedhuun hojjetaa wangeelaa Solomoon Waaqootiin qophaa'e isinii qabannee dhiyaanneerra. Hojjetaa wangeelaa Solomoon Waaqoo hamma bara 2010tti warra manaasaa adde Nuuradduu Diibdalii wajjin tajaajiltoota waldaa Oromoo Osloo warra wangeelaa ta'anii waliin waaqeffachaa jiru. Bara 2010tti ergamoota wangeelaa yookaanis mishiinarota ta'uudhaan gara biyya keenyaatti ergamani. Isa booda bara 2010tti hamma bara 2017 hamma barreen gaddaatti jechuudha. Naannoo Hawaasaa Tabor Evangelical College keessatti waggaa 5 barsiisaa eega turanii booda bara 2015 booda immoo waggootii 2 naannoo Booranaa, naannoo Gujii, Arsii akkasumas immoo naannoo Jijjigaatti naanna'uudhaan hojii wangeelaa hojjetaa turaniiru. Hojjetaa wangeelaa Solomoonii fi hojjettuu wangeelaa Nuuraa Diibdaal amma hojii ergama wangeelaa isaanii bisa biyya keenya xumuranii as deebi'uudhaan ijoollee isaanii ijoollee dhiiraa 4 wajjin amma magaalaa Osloo jiru. Amma hojjettuu wangeelaa Nuuraan addana magaalaa Oslootti kan argamu mana barumsaa macaafa qulqulluu Feelhaawug Bible School jedhamu keessaatii kan barsiistu si'a ta'u, hojjetaa wangeelaa Solomoon immoo Yuunivarsiitii Osloo keessaatii barumsa lubummaatiif isa qopheessu hordofaa akka jiru na taphachiiseera. Egaa hojjetaa wangeelaa Solomoon Waaqoof warra manaasaa hojjettuu wangeelaa Nuuraa Diibdalii wajjin yeroo dhiyootti waa'ee ergama hojii wangeelaa isaan biyya Itoophiyaa keessatti raawwataniif akkasumas immoo amma itti jiran waan nu taphachiisan waan baay'ee qabu gaaffiif deebii isaanii wajjin goonu qabannee yeroo gabaabaa keessatti isinii dhiyaanna. Har'aaf garuu ergaa sagalee Waaqayyoo hojjetaa wangeelaa Solomoon nu dhageessisaa. Nageenyi Waaqaa nuuf barbaachisaadha. Har'a kan nu isinii dhiyeessinu kutaa 1ffaa ergaa kanaati. Kutaa 2ffaan torbee dhiyaataa faarfannaa kana boodatti ceena. Kaa'umsa kootiif sababan beeku miifannaa koo harkana neeguudhatti Yesuus nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Sintane torarranjiru turemmakanko situ dabana mullachudi demat idom mudako
jaalala keenan jaallatame mani fuula namaatti siitu jiraafani lubbuun jiraadhega amma irraatti nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya Yesu Kristo man gofta Yesu Kristo gofta Yesu Kristo yoom lu gofta mati dureen dubbitiyya nagaan waaqaa yookiin nageenyi waaqaa nuufi barbaachisaadha ergaa Phaawulos kagarinni warri Filiphisiisii barsiisee barreessee boqota 4 lakkoofsa 1-7 jedhu lakkoofsa 1 dubbisee ammallee lakkoofsa 7 dubbisa sakaan isa mataan beektan obboleeyyan tiyya taaniin guddoo jaaladhee arguu fedhu anin hojii teessan maachee guddoo gammade tanaaf duub isan jabaattan Yesu Kristo waliin dhaabbachuu maltan obboleeyyan tiyya Ewoodiyaa fi Sinxeqe isan ilachuu akkisan waaqaa jettanii wal dhageettan isan kadhadha jaalki kaanin guddoo jaaladhu atilleen nadheentan ta'uu dansaa haasoftee ta Kilemensiif warri dhibii kana waliin hojjetullee waliin jirtu akka maqaa warraa kitaaba jireenyaa keessa jiru naa gargaarii jedha ammallee tuufee marroo abbootii fi yeroo cufu gammada ani nammallee saniin jedha gammada abboon dhiyootti dhufa dansumtii teessan talaana nam cufaa duratti mul'attu waan tokkollee hin qorina ammoo kadhacha teessan keessa waan feetan cuf waaqa kadhadha guyyaa cuf galataan waaqaa deebisa nageenyi waaqaa kanami hubachuu hin dandeenye karaa Kiristoo Yesuus keessatti garaa keessaniif qalbii teessan hin qorqorata jedha eega Borani Oromoo yooyyuu walitti dhufu nagaa wal gaafata yeroo wal argu bultiin nagaa horiin nagaa sa'i nagaa nami nagaa maatiin nagaa xiqqaa guddaan nagaa nageenyi is a concern of every day akkum nyaata dhugaatii namni nagaa gaafata yeroo gaaddis horaan dhufan gaaddisee bisaa jedhanii maanguddoon gaaddisee bif nageenyi aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabata yeroo buni nyaatan yeroo bun qalan dhadhaa gubbaan naqanii buna kana qorii eebbisa eelee buna eebbisa jedhanii dhaarrootii maanguddoon hin eebbiftu akkamitti eebbiftu gadaan nagaa gadaan sadeen nagaa sabbo nagaa sabbo sadeen nagaa goonaa bal'aan nagaa ardaan nagaa reerii nagaa jettetti maatiin nagaa xiqqaa guddaan nagaa jettetti nagaa kana eebbisan nageenyi society ummata Oromoo keessatti biyyi biraallee keessatti nageenyi waan baay'ee barbaachisaa har waldaa kiristaana yooyyuu dhumni immoo kitaabii keenya waa'ee nagaa maal jedha saniin duratti immoo kutaa xiqqoo tokko waa'ee Phaawulos jedhu dubbachuu barbaada dubartii hojii waaqaa tajaajiltu hojii waaqaa waliin hojjettu jidduutti wal dhageettii waan hin jirreef yeroo Phaawulos waa'ee dubartii tanaa yeroo inni dubbata agarra jiru dubartiin tun jedhu warri oduu dansaa haasaa jedhu haa ta'u garuu wal dhageettiin qabanii warra kanaa warra maqaa warraa jedhe galmee gubbaa barreeffame warra kanaa walitti na araarsii jedhe warra kanaa gargaarii jedhe warra kanaa Kilemensiifaa warra biraa waliin maqaa warraa galmee gubbaa barreeffame jira ameen waldaan kiristaana namni Kiristoos dhugeeffate nama maqaan isaa galmee gubbaa barreeffamu waldaa Amaaraa Tigiree hin qabu saba kanaa sabsuun hin qabu gogaa adii gogaa gurraacha hin qabu galmee gubbaatti eegii dhugeeffatee maqaan warraa galmee gubbaatti
barreeffamee jira. Waldaan kiristaanaa waldaa biyya lafaa keessaa waaqii yaame. Waldaan kiristaanaa warra maqaa warraa galmee gubbaa barreeffameen harka wal qabatee mootummaa gubbaa kanaa hojjechuu qabame. Ameen. Walaasi kan keessin tajaajila kan ture misoonawii ta'ee namoota jittuu warra gogaaf bifaan tokko hin ta'in garuu warra maqaa warraa galmee gubbaa barreeffamee taa'ee tajaajila. Waldaa kamitti ergee waldaan Oromoo ka Osloo gonisiini gara Osloo gara waldaa namatiitti mootummaa waaqaa akka inni tajaajilu waldaa Oromoo kana bakka bu'ee mootummaa waaqaa achi tajaajila. Nuu sarmadenne biyya Itoophiyaatti biyya keenyatti biyya Oromoo keessatti tajaajila guddaa waa'ee mootummaa waaqaa tajaajilaa jireetu gammaduu qabna. Mishinoorii hedduu erguu qabna. Asumatti walitti ba'uu qofaa miti. Ameen. Tanaaf warri maqaan isaanii galmee gubbaa barreeffamee naaf gargaarii jedhe. Tanaaf waldaan kiristaanaa waldoota biraatiin nama waaqii fayyis warra maqaa warraa galmee gubbaa barreeffamee wal qabatee tajaajila waaqaa fiixan baasuu fi ka'uu qaba. Inni kaan immoo kutaa kiyyaayyoyyuu deebi'ee Phaawulos kontekistii kan keessatti iddoon ani irratti xiyyeeffachuu barbaadu nageenyi waaqaa kan namni hubachuu hin dandeenye karaa Kiristoos Yesuus keessatti garaa keessanii qalbii keessanii haa tissu haa qorqoratu haa jabeessu yoonni jedha garra. Phaawulos namni itti dubbatu warri kun eenyu yeroo yoo ilaallu warri Filiphisiiti. Warri Filiphisiisi kontekistii warraa maal fakkaatu yoo jennu warri kun irri guddaa warraa harki guddaa warraa wattaaddaroota xurataa baata. Warri yeeyyii warra harki xiqqaa warra harka qallaati. Kanaaf warra kanaan Phaawulos yeroo inni warra kan encourage yeroo inni warra kan kakaasu agarra jiru warri immoo bittaa Roomanii jala jiru warra Roomaniin bittee warri immoo afaan warra Laatinii dubbatan kan citizenii Roomaati warri sana jechuudha. Warri sun immoo citizenii tokkoffaa don ta'in biyyi san keessatti akka citizenii lammaffaa tiriitti jechuudha. Akkuma biyyi keenya sun jechuudha. Namoonni muraasni waan adda addaa tolchuu kan uummatii bal'aa miidhame jechuudha. Warri kuni haali siyaasaa hawaasiisaa jireenyi warri kan jiraatu haali warraa gaariin turre. Warri immoo haali warri kan jiraatu gaariin turin warri ikonoomii warraa gaariin ta'in warra akkanaatiif Phaawulos manidhaa Room keessa taa'ee ergaatan yooyyuu inni barreessa agarra jechuudha. Phaawulos adoo hidhameyyuu ergaan Phaawulos keessa jirtu hidhamne ergaan Phaawulos keessa baatu nama manidhaatti hidhamee daangeffamee ergaanis keessa baatu ergaa nama hiittu ergaa nama gammachiiftu ergaa gammadaa oduu gammadaa ergaa fayyinaa yeroo inni waldaa kiristaanaatti erga agarra jechuudha. Ameen. Namni hidhamee iddoo tokko taa'u kan sila nama gaafatu barbaadu. Asila nama sila irreeji nyaatu itti geessee jabaadhuka guyyaa tokko waaqni si baasa siif kadhanna nami jechuu malan Phaawulos malee warraa miti. Garuu Phaawulos manidhaa keessa taa'ee ergaa nama fayyiftu ergaa nama ijaartu ergaa nama kakaaftu ergaa nama hiittu warri dhiphatee yaadda'ee hin dhiphatinaa yoo jedhu warri dhiphin kee jira. Haalii warraa haal dhiphisaa ture ergaan sun immoo warra dhiphatu yoo baatu iddoo san keessa ol kaafti. Ameen. Ergaan waldaa kiristaanaa ergaan wangeelaa gara namaa yoo dhuftu iddoo sunitti gadi nama hin qabdu iddoo sun keessa harka qabdee nama baafti. Ameen. Wangeelii kaan jechuudha. Oduun gammadaa tuni yeroo oduu gammadaa taatu namoota dhiphate namoota seexanii hidhee rakkisee yoo baatu gooftaan si fayyisaa jennee yoo kadhanne oduun tuni gurri warraa garaa warraa yoo argattu namni kaan immoo gammadaan kaa hafuurii kaan keessaa ba'a. Yeroo san oduun gammadaa nu bira dabartee nama biraa gammachiifte. Kanaaf waldaan kiristaanaa oduu gammadaa qabatee taa'uu qabu.
utuu gammadaa nyaata bareedaa qabatee nyaata mi'aa qabatee waan akka dammaa qabatee ufumaa itti gadi jedhee ufumaa waggaa meeqa akka ta'e hin beeku. Waldaan kiristaanaa kun eegee as dhaamate garuu waldaan kiristaanaa babal'achuu qaba. Waldaan kiristaanaa damee horachuu qaba. Kaayoo waldaa kiristaanaa akka inni babal'atuuf ibsa kan yoo asumirri keenya ibsaan tun yoo asuma ibsiti ibiddi guddaan kun faaruun guddoon tun kan nama kakaaftu ajireenni nama tuttu kan nama ijaartu kan nama dammassittuun yoo warra dhiphate warra rakkate warra naga dhabe yoo warri suniin hin bahin maala baatisi aman baatu warri sun bira dhaqqabuu qabna. Warri sun bira dabarree horii kennan namoota bira dhaqqabuu qabna. Ergaan tun erga namni namaa dabarsu malee erga namni ufu biraan qabee taa'uu miti. Ameen. Kanaaf Phaawulos warra kanaan yoonni nageenyi waaqaa Kiristoolaan isaniif haa ta'u jedha. Nageenyi haa ta'u yoo jedhu akkanumatti hin jedhu garuu nagaa dhabuu waan jirna fakkaata. Hin dhiphatina yoo jedhu waan dhiphinni jirna fakkaata malee Phaawulos iddoo kanatti waan biraa dubbachuu hin danda'a. Kutaa adda addaa waan biraan dubbata. Garuu iddoo kanatti nageenyi isaniif haa ta'u hin dhiphatina waaqni dhiyoo jira kadhadhaa yoo jedhu haalii warraa kadha barbaachisa. Haal warra wanti fooyyessa kadhaa garuu waaqaa kadhatanii kanaafi kadhaan meeshaa kanaafuu kadhadhaa. Dhiyoo jira yeroo kadhattan isanii dhagaa yeroo kadhattan yeroo yoomsan dhufa haalii keessan karaa kanaan furmaata argata kadhadhaa jedhee yeroo inni gara waaqaa kee maqarrechu. Kanaaf gaaffii fi waan hibboonu ta'e kadhachuu qabna. Wanni garii inuma kadhannaa immoo hibboodha. Wanni garii inuma kadhannaa immoo haalli sun hin jijjiiramu. Maaliif hin jijjiiramne jettanii nan gaafatina an deebiin qabu. Namni malaaktoon Filiip malaaktoon jedhan tiyooloojiyaaniin tokko maan jedhee waan hundaanuu deebii argachuu hin dandeenyu isa garii yooyyuu gubbaatti ol garree deebii isaa argannaa jedhe keessa akkasii miti. Isa garii deebuma isa garii walumaan jiraanna. Guyyaa tokko immoo keessumaa waaqni hundi isaa hiikuu furmaatitti kennuu hin dandeenyu. Hundi isaa maaf hin ta'in jechuullee hin dandeenyu. Inuma dandeenya garuu deebii sirrii argachuu hin dandeenyu. Qeessi maaf akkan hin ta'in qeessin yaa tokkeen obbo Yoonaas eekale yoo nu jedhu namuu roobsan maal si fakkaata nu namuu yaada tilmaamatti kennuu hin dandeenyu. Garuu deebisa sirrii argachuu nama rakkisa. Kanaaf Phaawulos nageenyi waaqaa kuninii warra dhiphata kanaan Kiristoo keessatti Kiristoo bulaan jedha. Kiristoo bulaan Kiristoo keessatti Giriikii isa yoo ilaalu instrumental dative by Christ with Christ through Christ maal tolchaa hin qorqorataan. Tanaaf Kiristoo keessa dubbii wanni mati dureen kiyyirratti wanni an dabalee dubbachuu barbaadu Kiristoo keessatti jechuun akkam fakkeenya kan akkamiin ibsuu dandeenya. Maaliif Phaawulos akka qalbiif sammuu keessan nageenyi waaqayyoo hin eegaa yoo jedhu Phaawulos sammuu namaatiif qalbiin onneen namaa kuni akka inni protected ta'ee barbaada. God's protected eegamuu qabaa jedha. Yooyyuu hin eeggamne jedhe balbal nama yooyyuu bana lakkisanii hattuun seentee nama miidhuu nama saamuu hin dandeenye. Kanaafuu onneen namaa jireenya namaatiif akka sentarii ta'ee proverbiin dubbata. Kanaaf sammuun namaadha garaan nama qalbiin nama kun hin miidhamaa. Kanaaf eeggamuu qabaa jedha. Akkamiin eeggamaa yoo jedhu nageenyi waaqayyoo Kiristoo bulaa hin eegaa jedha hin qorqorataa jedha. Yoo hin eeggamin maalti dhalataa laatennee yooyyuu yaannu hin miidhamaa jedha. Miidhamuu jira hubamuu jira maaltu baa maalti miidhaa seexanii nyaapii diinii afuurii hamaanii sammuu fi qalbiteen tana miidhuu fi hubuu fi yeroo hundaa qophaa'ee jira. Kanaaf Phaawulos akka garaan nama miidhamne akka sammuun nama miidhamne nageenyi waaqayyoo gara namaa qalbii nama hundaa hin qorqarata hin tissa
iniigaa injabeessaa jedha. Karaa biraatiin immoo namni Kiristoo kee jiru so secure, so safe. Eegamaadha, protection qaba, eeddoo qaba, secured dha. Kiristoo keetta jechuun you are secure, you are safe, you are in the right side, you are safe jechuun eegamaa womaa si argatan jechuun protection kee jirtu. Baqataan UN tokko yoo gar Kenya baqatu protection kennaniif inni qaba. Akkasii Kiristoo yoo dhufan inni qaraa kana namaa kenna jechuudha. Ikan nama kennu. Fakkeen tokko kennu barbaada. Fakkeen maalii kennu barbaada? Galaan yookiin haroo jenna. Ayiqii afaan Amaariffaatiin gara Arbaminchi yoo iyyuulaan minaalbaat namni baay'een arguu hin danda'a. Nyaachi gugurdaa qabdi. Gumaarree maal jenna afaan Oromootiin isin? Robii gugurdoo qabdi. Robii. Exactly booranillee robii. Afaan kun exactly iddoo tokko beekame wanti dhufan akka dhuguma Oromoon tundurii tokko taate addaan akkisiin baate afaan kun dhufanii dialectiin adda addaa exactly inni wasti jiraate inni gara kibbaa jiraate inni karaa wadakka biyya lafaa jiraate yoo walti dhufu immoo jechooti gadi dhufanii walti tuutan jechuudha. Yoo galaan sun gubbaa yeroo markaba oboloo qabannee yoo gubbaa yaannu nyaachi gurguddaan kun kaayitii nama sodaattu qooti bisaanii ciisachuu. Booyyeen tun immoo yookiin gumaarree robiin tun bisaan keessa ol baate namni tokko akkannaan jedhe Solomoon jedhe robii tallaalii jedhe gamsa nechisaarii jedhanii gamsa warri jiraatu warra noomalikii Oromoo Gujiiti. Warri kun immoo gamsuni galuu fi wanni inni godhu isa harkaan amma afaan noshkiitiin kan wedhanii kan mukaa kana qabatee kanaanii bisaan kan mirga bitaa dhaanii akkasiin taakka jedhu. Yeroo robiin tun immoo ilmaan xixiqqoo qabaatteettu hindutti dhuftee moksana yoo siin ooftu namni sun bisaan keessa gargala. Nyaachi gurguddaan ammaan nyaadhaa jedhu kaan gaandittu duwwaadhaan yeroo gaandittuun liphettu laf jala bisaan keessaa akka xiyyiitiitti dhufa yoomsun buta. Warri immoo oboloo namni gubbaa oboloo saniin deemu horii baaftaa motorii qabdee akkuma moodarni wayii fakkaatti jaliisii waan akka billaa qaba. Billaa kan jala abbaan fedhii dhufe bineensi adda addaa dhufe billaan kun hin cira lakkisu hin waraana. Kanaafuu isiinis ispiidhaan irfiiddi karaa kan oboloo kan keessi namni taa'u more safer warra kan biraa wal qabne yoo yaadu. Kiristoo kee jiraachuun tan na fakkaatti. Kiristoo kee taanee biyyiti lafaa mirga bitaan nyaacha robii bineensa adda addaa qabdi. Achi baanee immoo yeroo ol deemnu konkolaataa yeroo anoofu bofuutti immoo karaa gaarii gubbaa yeroo inni muru ooma taphaanatti fakkaatee goomman irree oofee ijjeessaa yeroobe gaanamii Afrikaa oomadha oomijjees barbaada. Bofa kanaan immoo meeshuun seexanaa jennaa isa yoo garuu yeroo hundaan gammannu eenyullee kitaabillee innilleen koomettu san nyaataa isanillee yeroo agartan hirrukuttanii hin jedhu. Ijoolleen xixiqqoon kun bofetti maal akkitti nyaabummaa jiru maal akkisii barsiisan ijoollummaan xixiqqoon kun bofi dhufee bofetti akka inni diinii ta'e namoonni hin beekatu. Garuu biyyi kanaatti namni akka dhiiran ilaalu akka jaalaa ofii maranii hampaaranitti jedhanii. Ilaanuu laaluun hin fe'inu hampaaruu lakkise. Haa ta'u iyyuu namni faranjii tokko waan jedhu Solomoon iddoo sanii bofisan koobraadha. Koobraan sun maskootiin tokko banaa. Koobraan sun immoo yeroo maskootiin seenee nama meeqa galaa tokko galee balleessuu danda'a. Garuu waaqni eege. Biyyiti lafaa waan akka koobraa kurubbataa, waan nam balleessaa, waan akka nyaataa nama nyaataa, waan adda addaa qabdi. Garuu Kiristoo kenname jiraatu eegduu qaba. Kiristoo kenname jiraatu. Ameen. Yeroo Yesuus Kiristoos maan gooftaa Yesuus Kiristoos
Kristoo kee jiraachuu jechuuni Kristoo keessa dhokachuu jechuudha. Kristoo dabaree wanni naannootti dhufa dhibiin hin jirtu. Yeroo garii immoo taasaa yoo nu geettee gooftaa ammaniin jireenya mataa kiyya jiraachuu barbaada. Nagaatti jennee akka gurbaa badee wangeela Luqaas gubbaa jiru sun gooftaa bira deemuu hin dandeenna. Garuu gaafa rakkan, gaafa dhiphan, gaafa nagaadhaan, gaafa jeeqamna immoo abboon keessuun naa wayyannee gara Kristoo hin deebina. Kristoon naasoo garaan isaa balchaa yeroo sanillee harka bal'isee nu simata. Ameen. Kanaaf Kristoo bira deebinee jirra laati. Of duuba deebinee jirra laati. Yooyyuu deebinee jirra Kristootti deebinu. Kristoo keessatti dhokannu biyyittii lafaa waan nama nyaatati. Biyyittii lafaa bineensa. Lakkii Salomoon wanni kun yooma Afrikaati nyaachi ateetu hullee Norwee keessa hin jiru. Roobiin ateetu hullee hin jirtu. Wanni asirraa namni nyaatu namni bofilleen akka Afrikaa saniiniti kan namni Ambaar kanaa jechuun dandeettan adda santima caqasaa kan Norwee adda si sossoba waan bibilittuu iddoo namitti kuruphatu iddoo namitti wanyaa iddoo namsi sirbisiisa dibbee nama jala dhaanee yeroo ati kuruphattu adoofuma kuruphatteettu booddee immoo si nyaata. Kun si sossoba si kuruphachiisa si tamsiisa si nyaata malee Afrikaa afaan humbaree adool kaan agartuu akka nyeencaa kuutataa ciniinaa si dhukkubsa si nyaata. Inni kun immoo si qaqqabataa si eegataa ol si eegataa si tamsiisaa ofuun biraas si lallataa adool hin dhugatte lakkee si adeemtamante hojjettu jedhee abdaadhee namni maadhee yoo ta'eedha rikinfannaa koo idda garaarraa dhabus furmaata namni jabaatee eege guyyaa keessa harka ulfaata amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundee jireenya. Amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo. Nagaa koo. Anafabako oh naga oh naga anafabako dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Torangatisu undi jirates akkana gaakete nanum boqochisu baay'ee ontaaneyyuu amma muraasa argeera jaane qabeenya caalaa beekumsa faallada Yesuus kan kee nagaani. Nagaa koo hundee jireenya. Amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundee jireenya. Amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundee jireenya. Amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya.
nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya